كرجالات وأنا أدرك ونسيب ونيخون مالي وتن وأنا بيجي خيسة دي مجرو وجه والكواتي على يروح رتي لا لتيت خارج خانو تيارا مريت تكاو يادو ولا بفتيمو إكان كوبين كنا خانا فكاتا نوري تورسين جنا نوري تورنا فرحانيا تولغا كوبيلين كنا خانا فكاتا كوبين كنا مالي وتن وان حالا يروح تكاو على بيجي خيسة دي مجرو خانا وجه والكواتي حالا بيجي خيسة دي مجرو نتي fakkeenya wantoota adda addaa dhumaatii namaatii fi oromoota biyyoota adda addaa asatti dhumaatii jiran biyya kanarratti maammata tole gaan waliin turaa isin jenna mee akkasumatti abdii mee itti fufi har'a wanni wali qabamees waan tokko kan nu fayyadaa yookaan gorsa irraa fudhannaa yookaan akkasumattis raayii waan تكراسو النتي فنرى ولد الاثنين من حاسو قولوا دينو مارسني فكاتة درا غافي لا دفنة أكسمتيس خيسوموت خيني خناس غافي تينا تنامي تكتك غافنة أكا تكتك ترتي نوف غاف ديبي نوخنا مثله أكسمتيس زيادة إرتي نوخنا أكما براتين وما نفيدو نقرصو نخرارة كتيرجو جنتي نما تكوف سو ولت الدرسنة هنگا دقيقة شنطو خنمة دقيقة شنطة كستي غافي سينيدياته كجوابستاني ياده خسنا كنوفيستان سينافيرا غافي خيل خدراتيس حالا يرورتي أما دكتور خينا المنستر موجا منسترا كما وانت خاصي جروتي إذا أمو خنجو إذا أمو مالكته وما تخينا في بسو بيدان نيكابوه مالي أكسمتيس بوان نيكابوه مالي مال را إذا أمو كوني بارتين إذا أمو جروفه وبلس خينا خنا وبلس خينا جمال دورسنا أكسمتيس درا مكاساتي في نانو سات إني نانو نيرالو في خينا نويبسي خرا Marii keenyatti akka mudabuu afeerra. Okay, galatam sinjeta abdii carraa kana kennu keetiif. Okay, maqaan kee Jamal jedhama. Kan dhufe naannoo Arsii irraa. Duraan dursinee ida'amuun kun maali yoo jennee ilaallu? Ida'amuun kun naannoo irraa naannoon diigamee gara federaalaatti kan deebi'u. Maalirraa dura Itoophiyaa walii edaatee takka godhu irra Oromoo walitti eduu barbaachisa. Kun maal? Tokkoffaa wanni gaafiin uummata Oromoo ni jira. Gaafii kana uummataa deebistee gaafiin kun maal yoo inni tokkoffaa afaan Oromoo afaan federaalaa godhuu Finfinnee Oromiyaa jala deebisuu kana osoo deebiin gara ida'amuu deemuun baay'ee rakkisa. Ida'amuun kun gaafa ida'amuu hundi namaa ida'ame gaafii kana deebisuu hin dandeessu. Yoo ida'amuun kun gaafa ida'amu gaafiin gaafatamee achumatti hafeetiin Itoophiyaa takka goota. Itoophiyaa takka amantaa takka afaan takka alaabaa takka miidhaa inni qabu ati saba keetiif bakka buutee dubbachuu hin dandeessu. Saba keetiif bakka buutee dubbachuu hin dandeessu. Kanaaf ida'amuun kun baay'ee rakkisa. Itoophiyaa walitti ida'uun dura Oromiyaa walitti ida'uu barbaachisa. Kanaaf ida'amuun kun baay'ee miidhaa qaba. Gara ida'amuu kana seenuun dura hayyoota mari'achiisanii manguddoota doktoroota piroofeesaroota walitti qabee mari'achiiseetiin wanni miidhaa inni qabuuf bu'aa isaa addaan baasee uummataaf ifa godhee yoo manni kun itti walii gale gara ida'amuu kana seenuu danda'a. Kanaaf ida'amuun kun baay'ee nama miidhaa baay'ee rakkisaa. Gaafa ida'amti ida'amuun kun mootummaan naannoo diigamee gara federaalaatti deebi'a. Guyyaa sana
mootummaan naannoo kun gaafa diggame uummata isaatiif namni bakka bu'u hin jiru. Itoophiyaa akka jedhamti malee naannoo Oromiyaa, naannoo Tigraay, naannoo uummattoota kibbaa wanni jedhamu hin jiru. Poolisoonni naannoollee ni diigamu. Kanaaf guyyaa san saba keetiif bakka buutee dubbachuu waan hin dandeenyeef baay'ee rakkisaa, baay'ee nama dhiba. Ida'amuun kun ni ulfaate jechuu barbaanneeti. Okay, galatoomii yaada keenya nu kennuudhaaf akkasumattis yaada kee kanarraa akka gorsa fudhatan wanni nuuf galee hedduu jira. Gaaffii lammataa immoo maalii fakkaate? Haalli amma Oromiyaa keessatti godhamaa jiru fakkeenyaaf Gujii fi karaa Wallaggaa maaltu akka hojjetamaa jiru maalii fi biitii Oromiyaa ta'e tana adda facaasanii cinaa Wallaggaa, cinaa Gujii, cinaa akkana jedhanii adda baasanii komaandi poostii kophaatti irra labsanii kan jedhamudha. Gaafiin teenya maaliif hundaa gaafiin teenya lammadaatis amma Jamaan gaafanna. Akkasumattis Jamaan naannoo irraa dhuftee fi maqaa keetiifi akka wal barsiistuu barbaadne. Indeen Jamaaliin jedhama. Naannoo Harargee gara Mutaaraan dhufe akkasuma amma tamzoji naannoo Oromiyaa irraa nyaata muranii kaa'uu jiran kun uummata keenya kana kutaa kutaa adda muranii amma baay'ee takkaa fi bultii 15 dabree jira. Namni ijoolleen barattoota fakkeenyaaf tan naannoo Wallaggaa fi naannoo Gujii yoo jirtu tan fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa ta'an keessattu amma kalee fi deengatu waan nyaannu dhabnee akka itti barannu laallee jechaa oo jiran. Maala kacirraa ergamaa fi ijoolleen warra isaanii kuma warra isaaniillee isaan kuma qabu isaaniillee warra isaaniitiif oo'aa jiran warra isaaniillee ijoollee dhiyyaaf jeen oo'aa jiran warra kuma qabu jechuudha. Akkasumas naannoo tokko naannoo Oromiyaa addamee akka dammuranii kaan asumatti nagaan gadhiisanii hanga tokko qofa beera kaanii ture. Akkuma guyyaa warra qaba jechuudha Oromoo fakkeenyaaf Wallaggaa fi naannoo Gujii jiru. Akkasuma namni keenyas uummanni keenya kan maangoo jirus caajjii uummata kan ilaalu jiru baay'ee takkaa fi bultii 15 gahee jira. Takka abiyyiinis waan kana maaliif ta'e meeyyee rakkina jirus uummata keenyaaf illee ibsee hin jiru jechuudha. Akkuma lafuma nagaa dukkana keessa kaa'amatti jira. Kanaaf nuti waan kana kan Oromoofis Oromoo jira kan jiru takka Oromoo hundaaf rakkoolee qaamni jira kachaa jiru qaama keenya ta'e sanuma agarsiifnee jirtullee. Okay, galatoomii Jamaan keenya. Mee gaafuma amma gaafame kanarraa yaamsee akka ibsa kana ta'e yookaan sirriitti akka nuuf galutti nuuf ibsituu barbaadne maqaa keetii fi naannoo irraa dhufte wajjin akka uummata keenya daawwattoota Harlaa Miidiyaa ibsituu. Anis galatoomaadha. Mucaan kiyya Hamzaa Maamad jedhama. Akkanii barbaadde Harargee ba'aa magaalaa Biroodaa kan jedhamtutti naladde galatoomaadha. Sarma yaadni biyyalleeni komandi beestiin ammaan tana deemu jirtu Wallaggaa fi Gujii irratti maaliif rakkina guddaa qabdi jechuudha. Uummanni keenya uummata addaan hiruu saba tokko bakka lamatti addaan facaasu mootummaanis yaada kana yaada uummataatis hannuu dhabee rakkoo guddoo uummata irratti deemu jirtu tana caljeetti eeguun tuni rakkoo guddoo jechuudha. Rakkoo uummanni keenya keessa jiru amma keessatti. Samaafuu ta'e uummanni keenya bahaa fi dhiyatti wal quba hin qaban. Maaliif rakkoo amma irra deemu jirtu sana keessaa akka Gujii fi Wallagga keessa deemu jirtu tun tan ajaa'ibaati jechuudha. Maaliif haaluma kanaan mootummaan itti dhiiseetu uummata rakkoo keessa jiru kana uummata kana waamee rakkoo guddoo irra jira bishaan dhabaa ifaa dhabaa namni isaa fudhata akka taanaan namni Wallaggaa fi Gujii keessatti bobboo hin danda'u bobbee galuu hin danda'u kan bee ol deebiin itti jabaata. Sanumaafuu rakkoo guddoo tana mootummaan osoo mootummaan kun Oromoodha jedhanii maqaan Oromoodha aangorra jiran uummanni rakkoo tana keessa jiru uummata Oromooti. Uummanni aangorra jirus uummata Oromooti maqaadhaaf.
uummanni keenya kun ka aangorra jiru uummata akkana rakkoo guddoo sana keessa jiru uummata Oromootiif dhumaa jira uummata Oromootiif hidhamaa jira hanga har'aatitti kan namni keenya aangorra jiru gisee uummanni keenya rakkoo guddoo sana arge namni keenya waan dhugu dhabee waan nyaatu dhabee bobbee galuu dadhabee aangorraas maqaan jiraachaa uummanni keenya rakkoo ta'ee jiraachuun tun hedduu gara nama nyaatu ilmaan Oromoo taanee kan biyya keessa jiru kan alaa jiru akka wal bira dhaabbannee waa'ee tana hunda wal gargaaruu yaadni keenya san deebi'ee ammaasis manni ifaa dhabee jira waan ibsatu bishaan za'a meeqa za'a afur deemanii ganama deemaniiti hanga za'a afurii deemanii bakka fagoorraa dhaqanii waraabbatanii dhufan jechuudha warri Gujiitii fi keessaa warri Wallaggaa ifaa irraa muran namni dhumaa jiru hanga arraa keessaa akka Gujiitii akka Wallaggaa keessa deemu jiru tuntu ajaa'ibaati jechuudha ta'inneef ennoo miti ati waa'ee Oromoodhaa tan hedduu ni dubbannee garaa kanaan hin dandeenye Oromoo deemu jirtu keessaa Wallaggaa fi akka Gujiidhaa ta mootummaan itti jiru mootummaan kun an Oromoo jee achirra taa'ee an Oromoodha gisee aangoroo taa'e isaan Oromoodha laakiin kan dhumuu jiru uummata keenya kan dhumuu jiru kana hin argu jechuudha samaafuu rakkoo uummata keenyaa kana waa himneef hin dandeenyu anis yaani biyya kanumaan jaa galatoomaadha. Okay, galatoomi. Kanas haala rakkoon manni keenya irra jiru waaqeeti akkuma jedhametti aangorra jiru Oromoodha kamiidhamu jirus Oromoodha walumaa galatti maali Oromoo miidhu jirti ni jaamu kun guututti isa biraa immoo har'aa fi torbaan keessa wanni deemaa jiru sababa Wallaggaa fi Gujii ilaalchisee lagannaa deemaa jira lagarraa kanarraa mee amma gaaffii waa'ee haala jiruu fi waan keessaa biyya keenya kana obbo Naasir haala amma Oromiyaa keessa mul'atu jiru lagannaa maaliif akka godhan kan akka nuuf ibsitu barbaanne maqaa keetiif akkasumattis iddoo dhaloota keetii achumaan immoo daawwattoota keenyaaf ibsitu siyaasa. Ani maqaan biyya kanaa Diyaama bakkee irraa dhufelleen aragee aanaa jaansan irraa hin dhufe san Oromiyaa keessatti deemtuun baay'ee garaa kan dhufutti illee hammaannee jiru Oromoo ta'eef maali wanni lagannaan tun itti bahamtee lagannaa haatti goonu jettee Oromoon itti walii himtee itti walii galte alaa fi biyya kan isaanillee san amma Wallaggaa fi Gujii irratti deemu jirtu kan haala lagannaan guyyaa sadiin kana wanni haala gaazexan yaa'anii amree baasanii taaniif waan takka amma yoo kan kaa'an taate maal jennu Oromoon gammachuuf guyyaan duraanii taanaa nutti akka hin kaaneef obsinee amma filannoon geessu kan du'es awwaalachaa amma duudhanyas wallanachaa tanaaf itti karaa guunnachuu hanga filannoon nu geessutti kun obsinee kan ammoo masaraa keessa nu jirus Oromoo dhabeeta waan Oromootiif tan amma yoo kaafne Oromoon hanguu jitachuuf duraanis tan obsinee yaa'u jirre jechuudha maali tana yoo amma dubbiitti kaafne mootummaan kun mootummaa waan Oromoo ta'eef nu rakkeefti amma filannoo keenya keessatti obsinee itti fufnaa jechuudha lagannaa keenya amma mirgi keenya nu deemuutti lagannaan keenyaas itti deemaa itti fufu hin dhaabu. Okay, galatoomii yaadannoo kwallaa. Addunuu obbo Abdunur mee amma maal asirratti atis ibsaa nuuf kennita. Iddoo ati dhalattee fi maqaa kee sirriitti akka nuuf daawwattoota keenya. Egaa maqaan kiyya Abdunur Abdurrahmaaniin jedhama. Godina Harargee Baanaa Goorootti kan dhaladhe. Dhugaadha haalli biyya keessa deemaa jiru kun hedduu waan nama gaddisiisudha. Wanni biyya keessa deemaa jiru takka lama jedhee kan nuti tuttuqneef nu sun ta'e waan hedduu hirriba nama kutu jirudha. Tarii lagannaan jechuun jibbansa jechuudha. Jibbanna maali? Dhumaatii namaatii fi walqixxummaa dhabaa fi rakkoolee garaagaraa ta'e biyya keessa deemtu kana jibbansaa fi namni lagannaa godhaa jechuudha. Lagannaan kun kana agarsiisa. Dileen muraasa ijaarraa kan fedhe jibbitee kan fedhe shaaruu dandeessa. Yeroo kanatti fakkeenyaaf akkuma Jamaal Obboleessa jetti barattoonni yuunivarsiitiidhaa turan yeroo eegalan. Kanarratti namni mirga dhabeeti cinqameeti kan galu jiru. Lagannaa jechuunis gaafii jechuudha. Hiriira nagaa jechuun maali? Gaafiidha.
hiriira gaariitti akkuma ta'u gootun dabreetti dhumaatiin namaatti deemaa jiraachuu ammallee hiriira gaafii yoo gaafate deemsa akkachaatiin jiru namni. Saniif akkuma waliigalaatti wanni biyya keessatti kun wanni deemaa jiru kun waan biqiltuu nama gadi hin buune waan eenyu ta'e Oromoo osoo hin ta'in sababa biraachuuf nama hin ibsamne jechuudha. Kanaafuu akka nam tokkotti osoo hin ta'in akka waliigalaatti anis akka mataa keenyaattis waan kana na gaddisiisa na dhaga'amaas nutis filannoo dhufu jira. Har'a muummee ministeeraa Dr. Abiyyiinis waan kanatti jaanii kan jiranii ilaalaatis hin jiranii maaltu isa qabee maaltu waan kana fumaatti filaachuu dhorkee maaliifi je'ee namni gaafatee dadhabuudha agarsiisa. Gama kaaniin eenyuu ta'e masaraa mootummaas kan jiruu fi kan lafa jiru hundinuu keenya jenneeti nuti irrallee komachaa hin jiru eenyu sin arrabsinu eenyu sin baasine jechuudha. Maaliif akkuma artiisa Hacaaluun jeetti waaqoo guutuutti bitaa deebi'u wanni ni faarseef du'anii deebi'anii waan balleessan jeeti. Kanaaf nuti eenyu hin arrabsineesi eenyu hin faarsineesi eenyu ta'e kan saba kanaa ta'u eenyu nu ni beeka. Waan siif ta'u atuu ni beektaa jechuudha. Waan nu ta'u nutuu ni beeknaa jechuudha. Hanga yeroon filannoo sana keessattuu qeerroo fi qarreen dargaggoon keenya kan qisaas ta'u jiru. Kichuun Oromoodhaa kan dhumaa jiru. Barattoonni Oromoodhaa kan dhumaa jiru. Maaliif yoo ta'e dhuunfaa osoo ta'e kan waliigala biyyattiitii fi waliigala saba kanaatiif jechuudha. Barachuudhaaf ba'e maaf du'a? Daldalachuudhaaf ba'e maaf du'a? Mataa isaa keessoo ta'e saba kanaaf jechuudha. Ammallee diinni isaaniillee ni meeyya. Hinaafuu filannoo deemu irratti anillee dhaamsaan qabuuf qeerroof qarreefis jechuudha. Akkuma ilaa amma obsineetti fufnetti akkuma amma obsinee deemaa as keenyatti obsineetumarra geenyaan filannoota adda baasaa eenyu ta'e hin arrabsinu hin komanu godhatan Facebook irratti waan garaagaraa footoolee adda addaa maxxansuun kanallee akka mataa keenyaatti hin ta'uu hin qabuun jira. Maaliif yoo inni waan si nu ta'u waan nuuf ta'u filannoota adda nu baasaa kanaafuu andaansee biyya kana waan nu ta'u filannoon adda nu habaastu hin jira. Galatooma. Okay, galatoomaadha. Gaafiin osoo hin ta'in amma maal akka godhamuu qabu dhaamsi kan nuu qabnu hoo maalidha kan jedhudha amma. Kanarratti obbo Jamaal deebina. Mee dhaamsi uummata Oromootiif guutuu uummata Oromootiif qabdu hoo maalidha haala yeroo irratti ilaalchisee? Okay, haala yeroo irratti ilaalchisee akkuma dubbanne san irratti akkuma binuuriin kasan kan uummata ta'uuf kan taanillee hundi keenya ni beekna. Anis akka mataa kiyyaatti ni beekna. Kanaaf hanga yeroo filannoo geettu obsaan haa eeggannu. Barattoonni barnoota isaanii dhaabanii mana galanillee karaa nagaatiin qabsoo isaanii haa geggeessanii warroonni ammaaf aangoo irra jirtanis gaaffii uummataa kana addaan baafachuu qabdanii. Tokko kumaandi poostiin bulchaatiin tokko maal gochaa kaan shanii addaan qooduu osoo hin taane isinis gabbuutanii dhimmi kun mootummaan federaalaa gabbu'ee gara naannoo gabbu'ee dhufee ilaaluu qaba. Kan naannoo godina gad deemee kan godina aanaa gabbu'ee kan aanaa ganda deemee rakkoo jiru gabbu'eetiin hubachuu qaba jechuu barbaade. Kanaaf nuti uummanni Oromoo waan hangasitti obsaan haa eeggannu waan hundaa kan addaan baasu filannoodha. Obsaan jechuu barbaadeeti. Okay, galatoomii. Naasir Bolaasir Meetis gaggabaabsiti. Maal dhaamsa dhaamuu feeta? Akkasumattis ergaan ati kan nuu qabdu maalidha? Ani ergaan kan nuu qabu uummata Oromootiif maali? Tanammoo uummata iddoo obsinee dhufne jechuudha. Tanammaatiifis akkuma tan duraa sana obsinetti tanaas obsinee hanga filannoon dhufu jirti filannoo sun nu ga'utti obsinee itti fufachuu. Waan akka kan namaa sin to'inne saba irra jiru sin to'inne teenya itti fufannee filannoon teenya geesse mootummaa nagaa kan hundee walitti dimokiraasii Oromiyaa gaddaa Itoophiyaatti. Tanaa jechuun ani Oromoo biraa yeroo Oromiyaati. Okay, galatoomii. Hamzee atoo mee maalii dhaamsa ta'e maalii uummata Oromootiif dhaamuu barbaadda? Ergaan ati dabarsuu barbaaddu hoo maali?
galatooma akkuma reefu yemmatti manni keenya Oromoodhaa duraanis obsaan as keenya Oromoon namatti nammaatu Oromoon namatti garaa jabaatu Oromoon nama hammachuu hin beeku jedhan Oromoon nama ni hammata sabaa sablammoota guutuu hammachuu danda'a Oromoon ammallee obsaan keessa kute duuneesi akka feetee utaane keessa dabalee rakkoo amma dura ammallee akkasumaanuu yeroo amma dhiyaate kana yeroo tana balleessuudhaaf maal jaanii oguutuu harkaa qabban oguutuu fallaana qabbanuutuu harkaa jaanii beektaa hanga yeroo nu dhiyaatu nu geessu kanatti obsinee namni saboonni Oromoodhaa akka jirtanitti kanamaa isin arrabsine kanaas hin faarsinaa kanaas hin arrabsinaa kunis keenya hammaatullee keenyuma kunis har'a hammaate kunis sarmaafuu hamaa keenyaas gorfachaa gaarii keenyaa fittee asaanfachaa Oromoodhaa akka uummanni garaa walitti isin jabeessanitti garaa walitti isin jabaatinaadha baadiyyaatti dhiyaa kibbetti wal hammadhaadha hojiidhaan turaadha ammoo arraba warri immoo feesbuukarra nama arrabsitan abaloo akkana footoo maarree gootan dhiisaa rabbi biratti illee waan fakkattuudha waan bareedaa ta'e miti ammoo uummanni keenya waan akkasiif irraa eegaadha yeroo dhiyaatatan nu harkaan balleessinaadha haaluma kanaan rabbi isin biraa jiraatu jajjabaadhaadha wal jabeeffadhaadha sabni Oromoodha haaluma kanaan itti fufaadhaan jedhama. Okay, galatoomii Jamaal mee atoo maal irratti ida'achuu barbaadda? Akka nama tokkotti fakkeenyaaf ani isa kan jechuu barbaade nuti gabrummaan amata 150 nu gabroonfachaa turan ni beeknu manni fakkeenyaaf Itoophiyaa bulchaa ture sun har'a namni keenya kun deeggarda qabe waan hanga filannoo guyyaan qaabe kana obsaan eegannee tunu akkana akka nama tokkotti fakkeenyaaf immoo ni jechuu barbaade barattoota Wallaggaa fi Buchii kan naannoo Oromiyaatti naannoo Itoophiyaa keessa jiran kan deeggarda hiraan irra geesse waan nyaannu qabnu jechaa oolaa jire Oromoon jirtu biyya alaatii fi biyya keessa jirtus akka qophiin naannoo lameessa irraa haatu barattoota akka gargaaranii dhaabuu barbaadeef. Okay, galatoomaadha. Walumaa galatti daawwattoota Harlaa Meediyaa har'a dhaamsisii qabannee dhufnee haala nama keenya irra gaggeeffamaa jiruu fi haala biyya keenya irra deemaa jiru nama keenya adda qoqqoodanii marii xiqqoo takka mari'achaa turre marii kanarraayis akka dhaamsii adda addaa irraa isin hubattan abdii qabna akkasumattis wanni isin beeksisuu barbaadnu waan biraati miti miidiyaa keenya kana subscribe like godhuudhaan cinaa dhaabbadhaa akkasumaan galatoomaan isin jira.